Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota YB oduu yeroo tanaaf qindeeffanne kan isinitti himnu taatan oduu tana isinitti himtu Andarartuu Shaamiti. Gamtaan Afrikaa lola mootummaa fi Tigraay jidduutti godhamaa jiru akka dhaabbatu gaafateeti jira. Dura taa'aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Fakkii ibsaarra baaseen qaamolee lola irra jiran hundinuu hatattamaan lola dhaabuu akka qaban waamicha dhiyeesseefiti jira. Gamtaa Afrikaa ibsa yeroo lammaffaaf lola Tigraay ilaalchisuudhaan baaseen akka addeessetti haala lola hammaachuu dhufuu isa yaaddeessaa akka ta'e himan. Itti dabaluunis qaamoleen lamaan hatattamaan lola akka dhaaban mirga dhala namaa akka kabajanii fi nageenya namootaa nagayaa akka eegan waamicha dhiyeessinaa fi jechuun dubbatan. Waraanni Itoophiyaa lola Tigraay dheessuudhaan gara biyya ollaa Suudaanitti baqachaa jiraachuun gabaafameeti jira. Waraanni Itoophiyaa Tigraay loluuf bobbaafame hedduminaan mootummaa Abiyyi ganee daangaa cufamee ture cabsuudhaan gara Suudaanitti baqachaa jiraachuu maddi oduudhaa beekamaan Reuters gabaaseeti jira. Itti dabaluunis waraana ganaa jiru keessaan irra caalaan ilmaan Amaaraa ta'ullee ibseeti jira. Gabaasaan kun kana malees lola kana keessatti humnoonni mootummaa dhibbaan lakkaawaman ajjeefamuu maddi oduu madaawaa ta'e irraa odeeffatee gabaaseeti jira. Lolli humnoota mootummaa federaalaa kan naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan humnoota Tigraay waliin taasisan erga eegalee torbaana guuteeti jira. Guutuu gabaasa kana ammallee akka taantu isiniif dhiyeessina. Lolli humnoota mootummaa federaalaan kan naannoo Amaaraa waliin ta'uun humnoota Tigraay waliin taasisan erga eegalee torbaan guuteeti jira. Lixa Tigraay iddoo lolli jabaan adeemsifamaa turetti loltoonni hedduun ajjeefamuu akka hin oolle gabaasaaleen jiru. Gama daangaa naannoo Affaar Raayyaan akkasumas gama Eertiraa sochii waraanaa akka jirullee aangaa'onni naannoo Tigraay himaa turan. Kanatti dabalee haleellaan qilleensaa kuusaawwan meeshaa waraanaa fi boba'aa adda addaa barbadeessuu isaa mootummaan federaalaa himeeti jira. Ammaan dura sochii waraanaa homaa argachuu baatus magaalaa guddoo naannichaa Maqalee Laabaaboo ibiddaan lolaa adeemaa jiru gubachuu hin baraaramne. Pirezidaantiin Maqalee magaalaa guddoo naannoo Tigraay yoo taatu Finfinnee irraa kiiloomeetira 780 fagaatteeti argamti. Mootii Yohaannis Afraffaatu jaarraa 19ffaa keessa hundeesse. Sadaasa 3 bara 2020 muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad raayyaa ittisa Tigraay irratti tarkaanfii akka fudhatu ajajan. Kan kana jedhaniifis humni addaa naannoo Tigraay kaambii raayyaa ittisaa achi jiru haleele miidhaas waan qaqqabsiiseef jedhan guyyaa itti aanu magaalaa Maqalee keessatti tajaajilli ibsaa addaan citee tajaajilli intarneetaa fi bilbilas walumatti aansee dhaabbate. Bariituu baankiiwwan mootummaa fi dhuunfaa cufamuu sababni baankiin kun cufamaniifis qabatamatti wanti beekame hin turre. Mootummaan naannichaa tajaajila geejjibaa magaalota naannichaa wal qunnamsiisu uggure. Guyyaa sadaffaa gaafa sadaasa 5 guututti ta'uu baatus tajaajilli ibsaa deebi'e. Tajaajilli geejjibaas jimmata gaafa sadaasa 6 deebi'ee eegale. Namoonni lolli kun otoo hin jalqabin manaa bahan eeyyama poolisii Tigraayin gara naannoo isaaniitti deebi'uu jalqaban. Akka riippoortarri BBC Maqalee jiru hubatetti yeroo ammaatti rakkoon guddaan kan ta'e tajaajila geejjiba qilleensaa lafoo naannichaa fi kutaalee biyyattii kan wal qunnamsiisu ugguramuu isaatii jira. Daangaa fi daandii waraanaa waan eegamaa jiruuf gara Finfinnee deemuu fi achii deebi'uunis dhoorkameeti jira. Kanaaf namoonni maatii isaanii irraa adda bahanii Tigraayin ala jiraatan deebi'uuf rakkachaa jiran. Warreen Tigraay keessatti danqamanii jiranis intarneetiinis tahee bilbilli maatii isaanii bakka biraa jiran argachuu akka hin dandeenye BBCtti himan. Gaafa kamisaa sadaasa 5 xiyyaarri waraana qilleensa Maqalee irraa hurrisuun turte jiraattota magaalattii naasiste. Xiyyaarri kun naannawa Maqaleetti haleellaa raawwatus miidhaan namaa fi qabeenya irra ga'ee hin jiru jedha. Mootummaan naannichaa guyyuma san muummee ministeeraa Abiyyi Ahmad meeshaalee waraanaa gurguddaa humna mootummaa naannoo Tigraay hidhatee jira. Haleellaa qilleensa irraa barbadeessuu TV'tti bahanii dubbatan. Haleellaa dabalataa raawwatamuu waan maluuf ummanni Tigraay gareedhaan akka hin sochoone iddoowwan namni walitti qabamurraa akka of qusatan gorsan. Kun jiraattota magaalattii yaaddoo guddaa keessa galche. Dilbata sadaasa 8 galgala Maqalee irraa fageenya kiiloomeetira 28 irratti haleellaa misaa'iliin xayyaara waraanaa rukkutee kufuusaa mootummaan naannichaa hime. Mootummaan federaalaa garuu kuni soba jechuudhaan haleellaa rakkoo baankii cufamuu waliin dhufe keessaa tokko hojjettoonni mootummaa mindaa fudhachuu dhabuu isaa
isaati. Aadde Nigistii mindaalee fudhachuu waan hin dandeenyeef rakkoo keessa jiraachuu himti. Otoo baankiin hin cufamin duraayyuu gabaa Maqalee keessa hanqina maallaqaa akka jiru himuu jiraattonni. Rakkoon kun gaafa dhalatummoo qarshii dhabuun namoonni cirrummaa isaa waan bitachuu akka rakkataa jiru dubbatan. Qullubbii fi timaatimii gurguruun kan jiraattu aadde Alamaash Gabrasillaasee namoonni waa bitachuu ija hin dhufneef galiin jireenya koo ta'uu argachuu hin jiru jetti. Hanqina birrii gabaa keessa jiraatu gatii meeshaalee garuu ammoo duraan akka hin daballe himu jiraattonni rakkoo bishaan dhugaatii durumaanuu magaalattii keessa jira. Bishaan bootteewwan yookiin dhaabbilee daldala manatti bishaan dhiyeessanii turan jiraattonni magaalattii hedduun kan fayyadaman namoonni bishaan dhugaatii bitanii fayyadaman ammoo bilbila waan hin jirreef warra bishaan raabsu qunnamuu hin dandeenye. Bishaan boombaa duraan torbaanitti al tokko raabsamu amma waan dhaabbateef rakkoo hamaa keessa jirraa jaan. Kanaaf ammoo sababni elektirikii baduu ta'uu himu. Famni bishaanii gahaa jiraatullee paampiin bishaanii garuu ujummoo raabsu humna ibsaa malee waan hin hojjanneef rakkachuu hojjettoonni bishaanii ni himu. Mootummaan federaalaa TPLF akka lolaa jiru himus jiraattonni magaalattii baay'een uummata Tigraay irratti lolaatu baname jedhanii amanu. Haa ta'u malee hammeenya waraanaan beekneef nagaa akka bu'u fedhii qabu jedhan riippoortarri BBC magaalattii keessa socho'ee namoota dubbise. Dilbata dabre namoonni baay'een bataskaana argamanii turan. Haa ta'u malee akkuma sagalee xayyaara waraana dhagahameen namoonni gara mana isaaniitti baqatan. Haati ijoollee afurii Tigisti Abarraa ijoollee ishee Finfinnee jiraatu ishee Maqalee jiraatti. Ijoollee koof hedduun yaaddeera nyaachuu fi rafuullee hin dandeenye erga itti haasee guyyaa 3 ta'eera jetti. Walitti bu'iinsa garaagaraa waggoota lamaan dabran keessatti uumame dhalattoonni naannoo Tigraay naannoo isaanii ala jiraatan mijuun itti hin dhagahamu. Baay'een isaanii gara naannoo isaaniitti deebi'anii jiraachuu eegalanii turan. Sababa kanaanis sochii geejjibaa fi daldala magaalaa Maqalee kan duraanii caalaa dabalee jira. Konkolaatonni heddummaatanii jiran. Erga lolli kun dhalate garuu magaalaa keessa sochiin geejjibaa hir'ataa dhufeera. Kanaaf sababni tokko hanqina bobaati. Halfoomaa Taakkalaay hanqinni bobaa waan jiruuf konkolaataa fayyadamuu guutumaan dhaabeera jechuudhaan BBCtti hime. Lolli naannichatti dhalate gama diinagdee fi hawaasummaa uummata hiraarsaa jiraatus mootummaa federaalaas ta'e kan naannoo dhimma kanarratti homaa hin jenne. Yaaddoo uummataaf mootummaan lameenuu deebii gahaa fi kana booda maaltu akka waan dubbatan hin qaban. Mootummaa federaalaa tarkaanfii waraana fudhachuu jiru yeroo gabaabaa keessatti xumuree naannicha keessatti nagaa buusuuf hojjetan jiran jedhan. UN dabalatee dhaabbileen deeggarsa namoomaa fi xiinxaltoota garuu rakkinicha kan yeroo gabaabaa keessatti xumuruu godhuutti miti jechuudhaan gaaga'amni lammiilee nagaarra ga'uu hammaachuu akka danda'u akeekan. Lolli kun ammallee itti fufee jira. Garam deema akka jiruu fi yoom dhaabbata kan jedhu namoonni beeku hin jiru. Qaamota lamaan mootummaa naannoo Tigraay fi federaalaa sababa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa walitti bu'an duruma turee jaan. Wayita paartiin badhaadhinaa uummata TPLF fi makamuu didu hariiroo qaamota lamaanii hammeessuu eegale. Kanaan boodaas weerarri kooroonaa vaayirasii dhalatee mootummaa federaalaa filannoo akka dheeratu murteesse. TPLF ammoo naannoo Tigraayitti filannoo naannoo adeemsisa jechuudhaan cichee mootummaa federaalaa filannoo akka hin gaggeessineef akeekkachiisullee TPLF fincila akkuma karoorseen raawwate. Kanaa booda mootummoonni naannoo fi federaalaa kunneen beekamtii walii kennuu dhaban. Agarsiisaawwan waraanaa gama lamaanii mul'atu turan. Gara loltootaatti akka hin sodaa namoota hedduu ture. Agarsiisaawwan waraanaa gama lamaanii mul'ataa turanirraa ka'uun namoonni hedduun sodaataa ture. Sadaasa 3 haleellaan mootummaa raayyaa ittisa biyyaa Iizii kaaba irratti raawwatame jedhamee duuba lolli kallattii qaamolee lamaan jidduutti dhalate. Mootummaan federaalaa labsii yeroo muddamaa ji'a 6 naannicha irratti labseen TPLF hanga seeratti dhiyeessituu of duuba hin deebi'u jechuunis jira. Mootummaan naannoo Tigraay TPLFiin durfamu gama isaatiin gamtaan Afrikaa jidduu seenee rakkoo kana mariin akka furu gaafateera. Hawaasni idila addunyaa namoota nagaaf jecha lolli dhaabbatee wal dhabdeen mariin akka furamu dhiibbaa gochuutti jiran. Godina Harargee Baanaa Kombolchaa Araddaa Qeerrensaa
lagannaa gabaa guyyaa lammaffaa irraa eegalee rakkoon cimaan akka waraana mootummaatiin irratti deemaa jiru namni YB bilbilaan dubbise nutti himeeti jira. Guutuu gabaasa kana akka taanti isiniif dhiyeessina. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa Qeerransaatti lagannaa guyyaa lammaffaa irraa eegalee rakkoo cimaatu jira jaan rakkoo waraana mootummaatiin uummata aanaa Kombolchaa irratti raawwatamaa jiru hedduu nama yaachisa jechuudhaan OIB'tti himan akka namni OIB bilbilaan dubbise kun himutti qeerroo fi qarreen Oromoo lakkoofsaan 70 ol tahan sababa tokko malee hidhaman dararamaa jiraachullee ni dubbata. Kana malees guyyaa dilbataa qeerroo maqaan isaa Mahammad Usoo Yusuf rasaasaan dhawanii yeroo ammaan tanaatis hospitaala Caffeetti wallaanamaa jiraachullee gabaafameeti jira. Akkasuma ganama arraan tanaatillee dhukaasa gurguddaan akka dhagahamaa jiru waraanni humna addaa konkolaataa hedduun dhufanii hawaasa dararaa jiraachuus ni himan namni OIB bilbilaan dubbise kun. Walumaa galatti yeroo ammaa kanaana Kombolchaa keessatti sababa maqaa shanee jiru waraanni mootummaa gabroonfataa kun addatti irratti xiyyeeffatee nu reebaa fi nu ajjeesuu itti fufeeti jira jaan. Kana malees kaabinoota mootummaa keessaa tokko kan ta'e Taayyee Daandaa onkololeessa 24 godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa keessatti humni addaa Oromiyaa haleellaa shanee irratti baneen nama tokko ajjeesee tokko madeessee 16 booji'e jechuudhaan fuula feesbuukii isaa irratti maxxansuun isaanii yaadatama. Kana malees naannoo Hararii keessatti mana Konoleel Wayyaanee Piisaa Jaamu keessatti dhootu 36 fi shororkeessitoota 6 qabamuu himan. Taayyeen dubbii Taayyee tana irratti wanti hubatamu akkuma sirna dabreessanitti maqaa abaa'oo shaneetiin ja'amuun uummata Bahaa Oromiyaa irratti xiyyeeffatanii godaannisa seenaa hojjechaa jiran jechuun miira qalbii nama tuquun dubbate namni OIB bilbilaan dubbise kun. Kana malees erga qabsoo diddaa gabrummaa dhawee kaasee Oromoonni aanaa Kombolchaa fi naannawa aanaa Kombolchaa qabsoo diddaa gabrummaa gaggeessuudhaan sadarkaa duraarra kan jiru tahuu walqabatee erga gaafa diddaa gabrummaa eegalameerraa waraanni mootummaa seera maleessaan biyya bulchaa jiru ooraalii baay'een aanaa Kombolchaa keessa qubatanii hawaasa bobbaa fi gala erga dhoorkaa jiran ji'a lakkoofsisanii jira. Namni kun hawaasni akka itti gabbahee deemu hin qabu rakkoo hamaaf saaxilamaa jira jaa. Qeerroon naannoo kana jiraatu maatii fi mana isaanii dhiisanii baqatanii jira. Waraanni gabroonfataa biyya aanaa Kombolchaa qubatee ajjeechaa fi dararaa uummata weeraraa jira jaan. Nutis qabsoo teenya irratti wantiif duuba nu deebisu hin jiru. Hanga mirga abbaa biyyummaa keenyaa mirkaneeffannu hidhaa fi ajjeechaan dararaan nurra gahu qabsoo teenya irraa if duubatti nun deebisu jechuudhaan kutannoo qabsoo ittiin gaggeessaa jiran murannoodhaan agarsiisan. Aanaa Kombolchaa afran qalloo Araddaa Qeerransaatii fi naannoo hunda keessatti wanni ta'amaa jiru. Keessaafu ganda saaliitiif ganda moolaa bakka jaamu keessa wanni ta'amaa jiru. Wallaahi waan hedduu safuu waan nama gaddisiisu. Qeerroo ilaan gaarraa guyyaa takka osoo gidduun baanirra qeerroo dhokaasnee banamu jira. Amma ganama kana qeerroo gaara keessa seente jechuudhaan ganda kana shanee jira jechuudhaan uummata yaaddoo guddaa keessa galchanii dhokaasnee amma ila dhiyoo tana baname kalee akkas dhokaasatti ooltu har'a dhokaasaa jira. Qeerroon achi keessaa qabamtee hidhamtee ila nama 70 tursiitee jirti. Kanaaf kalees nama takka madeessan nama hedduu qabanii hidhanii jiran. Kana malees warroottiin kaabineen mootummaadhaa warreen akka Taayyee Daandaadhaa fi kun kalee aanaa Kombolchaa Qeerransatti abaa'oo shanee nama takka irraa ajjeesnee jirra. Nama takka madeesnee nama hedduu boojinee jirra jee poostu gadi. Garuu wanti kun soba. Qeerroon firraa dhorgitee harkaa baafattee jirti. Nama takka dhawanii nurraa madeessan. Garuu namni isaan qabaniidhaan uummata mana taasisaa keessa taa'u jiru qotee bulaadha. Qotee bulaa mana taasisaa keessa bakka takka taa'u jiru walitti qabaniidhaan. Kanaaf aanaa Kombolchaa keessa wanni ta'amu jiru Qeerransaa keessatti ganda saaliif ganda moolaatti waan hedduu fudhatama hin qabne. Kanaaf qeerroon teenya taachiitii fi naannoo saniitiis qeerroo ganda saaliitiif saamoolaa kanaaf gargaarsa deeggarsa goonee fi qacinaa dhaabbannee tokkummaa teenya jabeeffannee falmannuun isin hin jira. Kanaaf namni maqaan isaa Iskandarii fi Ibsaa Sireetii fi Ibsaa Gurraachaa kan jedhamu warreen waan kana harka keessaa qaban jarreen lamaan kanaa fi abbootii Araddaa jarreen kan. Kana malees
naannuma anuma konbolchaatan keessatti qeeramsa bakka jedhamutti humniti addaa amma ganama dhuftee dhukaasa bananii gaara kana keessa qeeroo jira abaa shanee gaara kana seenee jira jechuudhaan hawaasa irratti tarkaanfii barbaachifne tarkaanfii fudhatama hin qabne irra fudhachaa jiran. Kanaaf qeeroon teenya nama hedduun biyyarraa godaana. Ammas qeeroo mana hakimaa akka achitti mucaa warra dhaame kan wallaanamne godhanii achirraa deemanii awwaallee gandaan bakka jedhamtu gisee dhaqan achi jala dhaqanii milishaa araddaa saniitiin qabamtee direedhaa aadaatti qeeroon namni afur achittillee direedhaatti nurraa hidhamanii jiran. Kanaaf qeeroo naannaa konbolchaa hedduu wallaahi qeeransa keessatti rakkoo guddaa keessa jirra. Wallaahi rakkoo hanga hin qabne wallaahi lammiin teenya aanaa konbolchaa qeeransaa ganda saalis gandaa moolaa waraana abaa shanii jira jechuun oolaan miiqachirra buusanii raashiin achi godhatanii fi kaambii achi dhaabbatanii hawaasa halkanii guyyaa dararraa jiran wallaahi akkatti manarraa gabbaanii bobba'anii waabsanii mana deebiin qaban qeeroon teenya aanaa konbolchaa hawaasni kanaaf dalagachuu dadhabanii jiran wallaahi aanaa konbolchaa keessatti. Jiraataa godina Harargee ba'aa aanaa dirree xayyaaraa ogeessa seeraa Abdu Jabbaar Ismaa'il hojjetaa waajjira haqaa fi nageenyaa ta'e kan hojjechaa jiru magaalaa Harar keessatti yeroo ammaan tana waraana mootummaatiin qabamee hidhaa jiraachuu isaa dhagahameeti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Lalisaa Sabaa akka ta'amtu isiniif dhiyeessa. Godina Harargee ba'aa aanaa dirree xayyaaraa keessatti ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Ismaa'il hojjetaa waajjira haqaa fi nageenyaa ta'e hojjechaa kan jiru sababa yeroo darbe leenjiif karaa Maqalee deemee ture haa ta'u malee namni kun yeroo ammaa kana mana hidhaa keessatti argama. Sababni inni ittiin hidhamees yeroo darbe Maqalee deemtee leenjii fudhattee jirta jechuudhaan mootummaa naannoo Hararii Muraad Abdul Haadii akka hidhe dubbata. Maddi keenya garasii dubbifne abbaan seeraa Abdul Jabbaar Ismaa'il erga hidhamee kaasee mana murtiitti kan hin dhiyaatin tahuu dubbata. Namni OIB'n bilbilaan dubbise kun kana malees mana hidhaa keessatti dararaa hanganan ja'amneetu irra gahaa jira jechuudhaan dubbata. Maddi keenya kun yeroo ammaa sababa wal waraansa mootummaa federaalaatii fi TPLF jidduutti deemaa jiru kana ummanni yaaddoo hamaa keessa akka seenee jiru dubbata. Keessattuu lammiileen sabaan Tigree ta'an akka malee yaaddoo keessa jiraachuu OIB'tti himan. Kana malees akka dhaamsaatti kan dubbatan ilmaan Oromoo kan isin beekuu qabdan lolli Oromoo keessa hin jirre seenaa Itoophiyaa keessatti milkaa'ee hin beeku. Galmee seenaa irra laaluu dandeenya waan ta'eef lolli kaabaa kun nun ilaallatu waan ta'eef nuti kan namaa dhiifne mana keenya haa ijaarrannu jabaannee mootummaa coomsaa haa dhaabbannu jechuudhaan dhaamsa isaa Oromootti dhaammate namni garasii dubbifne kun. Kabajamtoota miidiyaa OIB kanneen isinii bilbilaa jiru magaalaa Hararirraa namni suuraa isaa armaan gaditti argitan kun ogeessi seeraa Abdu Jabbaar Ismaa'il Jaamaa aanaa dirree xayyaaraatti jiraata aanaa dirree xayyaaraatti hojjetaa waajjira haqaa fi nageenyaa naannoo Hararii keessa hojjechaa jira. Namni kun yeroo dabree pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii Muraad Abdulaadii leenjiidhaaf daawwiif gara magaalaa Maqaleetti ergamtee jirta. Ergama achirraa fudhattee jirta jechuun yeroo ammaa kana gara waajjira poolisii mabraa naannoo Hararii keessatti hidhamee gidirfamaa jira. Maaliif akka hidhame namni namatti hin jiru. Ergama Maqaleerraa fudhattee dhuftee jechuudhaan rakkoon hamaan irra gaggeeffamaa jira. Akkasuma sababa waldhabbii waraana PP fi mootummaa federaalaa fi waraana naannoo Tigraay jidduutti gaggeeffamu ilaalchisee sodaan guddaan sabaa fi sablammoota keessattuu uummata Tigraay uummata sabaan Tigree naannoo adda addaa keessa jiraatan akka magaalaa Harar kana keessatti rakkoo hamaan sodaachifamaa gidirfamaa akka malee gaggeeffamaa waan jiruuf uummata Oromootiin ergaan kiyya wanni nama dhalataa Oromoo ta'eef lolli Oromoon keessa hin jirre Itoophiyaa keessatti takka seenaa galmee injifannootiin galmaa'ee waan hin beekneef lolli kaabaa kun nu ilaallatu. Mana keenyaa ijaarrannu mootummaa ce'umsaa ijaarrannee biyya teenya bilisoomsannuun ergaa kana akkanaaf bira geessaniin isin. Erga artistaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee kaasee hayyoonni hedduun mana hidhaatti galuu ni beekama. Dr. Hussein Kadiris namoota yeroo san qabamanii mana hidhaatti galaman keessaa nama tokkodha.
Dr. Yeroo ammaan tana mana hidhaa keessa ture keessa dhabamu abukaattoon isaa dubbateeti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Muhammad Abdusalaam akka taantu isiniif dhiyeessa. Dr. Hussein Kadir mana hidhaa duraan turan keessa dhabamu abukaattoon isaanii ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa booda hayyoota Oromoo danuu hidhaman keessa nama tokko kan ta'an Dr. Hussein jalqaba magaalaa Finfinnee keessatti qabamanii mana hidhaa godina addaa naannawaa Finfinnee sabbatatti hidhamanii turan. Dr. Hussein Kadir barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee fi koolleejjii saayinsii hawaasaa diinii ta'uun tajaajilaa nama turanidha. Torban sadii sabbataatti hidhamanii kan turan isa booda poolisii Oromiyaatiin bakka maatiin hin beekamne Baalee Agaarfaatti geeffamanii mana hidhaa aanaatti hidhamuun turuun ni gabaafama. Erga achitti hidhamanii iyyannoo maatiitiin argamanii abukaattoon dhaabbachuufiin mana murtiitti dhihaachaa turaniiru. Sababa bakka jireenya isaanii Finfinnee irraa butamanii Agaarfaatti geeffamaniif beekamaa ta'uu baatus turtii ji'oota 4 booda guyyaa har'aa mana hidhaa duraan turan keessaa dhabamuu isaanii abukaattoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Hussein ibsan. Dr. Hussein Kadir poolisiidhaan halkan fuudhamanii ba'uu malee bakka kam geeffamuu isaanii quba hin qabnu kan jedhan ammoo hidhamtoota isa waliin mana hidhaa turanidha. Manguddoon Oromoo jaala dhugaasaa fiixee sadaasa 9 bara 2020 mana jireenya isaati magaalaa Aambooti waraana mootummaatiin qabamee hidhamuun dhagahameeti jira. Akkasuma ammallee obbo Badhaasaa Gadaafaa kan jedhaman sadaasa 8 bara 2020 magaalaa Aamboo naannoo Awwaaroo jedhamu mana jireenya isaati keessaa halkan sa'aatii 3:30tti humna addaa poolisii Oromiyaatiin qabamuu gara kaampii Liyyuu Haayilii Afrikaa Aamboo istiidiyeemii kan jedhamuun beekamu keessatti hidhamuun dhagahameeti jira. Godina Wallaggaa Lixaa fi Qeellama Wallaggaa bakka tokko tokkotti tibbana tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa addaan cituu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti BBC Afaan Oromoo irraa waan arkanne akka taantu isiniif dhiyeessina. Lixa Oromiyaa bakka tokko tokkotti tajaajilli bilbilaa addaan citeeti jira. Godina Wallaggaa Lixaa fi Qeellama Wallaggaa bakka tokko tokkotti tibbana tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa addaan cituu akka waayibbitti gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kanarratti BBC Afaan Oromoo irratti gabaasa dabalataa arganne akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Aanaalee fi magaalota godinaalee lamaan akka Dambidolloo fi Beegii fi Gidaamii bilbilli tajaajilaa addaan cituu akka hin hojjanne BBC mirkaneeffateeti jira. Itti gaafatamaa Itiyoo Telekoom Rijinii Lixaa obbo Mulaatuu Gaaddisaa tajaajilli kun sadaasa 4 bara 2020 irraa eegalee addaan cituu akka dhagee BBCtti himan. Tajaajilli kun maaliif akka addaan cite garuu wanti beekan akka hin jirrellee dubbatan obbo Mulaatu. Tajaajilli erga addaan citee dhageenya tajaajila kana banuuf cufuuf aangoonni nuuf hin kennamne hojiin keenya akka rejentii tajaajila namoota keenyaaf kennamu qofaadha. Tajaajila kana addaan kutuu waajjira isaa olii ol aanaa irraa ta'uu himu. Isaanis osoo gaafatan deebii argachuu dandeessu jedhan. Tajaajilli bilbilaa fi daataa moobaayilaa addaan cituu isaa hooggansa Itiyoo Telekoom ol jiruuf beeksisuu deebii akka eegaa jiranillee himan. Itoophiyaa keessatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa kennuu dhaabbatni tokkichi mootummaan dhuunfatamuu Itiyoo Telekoom waajjira isaa muummee dhimma kanarratti waan jedhan hin qabu. Tajaajilli kun akkuma mootummaa naannoo Tigraay keessatti tarkaanfii waraanaa fudhachuun jalqabeen addaan cite. Godinaalee Wallaggaa keessatti ammajjii bara 2019 irraa eegaluun baatullee muraasaaf tajaajilli intarneetaa fi bilbilaa addaan citee ture. Yeroo sababa tarkaanfii mootummaa humnoota hidhatanii naannoo san socho'an irratti fudhachuu jiruuf tajaajilli addaan cituu hime. Biteetoessa xumura irratti weerara koronaa vaayirasii wal qabatee namoonni odeeffannoo akka argatu tajaajilli kun akka deebi'u dhiibbaa jabaa taasifameen duuba deebifame. Kunis erga pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa godinaalee Wallaggaa daawwatan booda ture. Kan dhibbana godina Wallaggaa Lixaa aanaa Gulisootti namoonni nagaa 32 tahan ajjeefamuu fi gochi kun naannicha keessatti kan socho'an Abaa'oo Shanee qaama jedhamuun raawwatamuu mootummaan himee ture. Hidhattoota yakka kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu akka jiru hidhattoonni 24 ajjeefamuu fi poolisiin Oromiyaa beeksisee ture. Tajaajila intarneetaa fi bilbilaa amma addaan cite kun tarkaanfii amma mootummaan hidhattoota irratti fudhachaa
raawwachaa jiru kanaan wal qabatu ta'uu wanti beekame hin jiru. Dabalataan erga waraanni humnoota mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay jidduutti jalqabee as tajaajilli bilbilaa fi intarneetaa achittis addaan citee jira. Tajaajiloonni bu'uuraa kanneen akka naannichaatti deebi'aniif dhaabbilee mirga namoomaa fi falmaa gaafachaa turan. Humni poolisii addaa naannoo Tigraay buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa ajajaa Iizii kaabaa Maqalee jiru haleeluun ka'umsa lola amma adeemaa jiru ta'uu mootummaan irra deddeebiidhaan himeeti jira. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya kanaan gaammaan duraa isin biraan gahaa turre oduu biyya keessaati amma gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Pirezidaantii haaraa Ameerikaa ta'uun kan filataman Joo Baayiden koronaa vaayirasii to'achuun sagantaa isaa jalqabaa ta'uu gajjabeessee ibseeti jira. Guutuu gabaasa kanaatiif Muhammad Abdusalaam akka ta'an isiniif dhiyeessa. Joo Baayiden COVID-19 irratti hojiin cimaan hojjetamuu qabaa jedhan. Baayiden adeemsa talaalliin COVID-19 hojjetamuu irra jiru lammiileen Ameerikaa akka tajaajila irratti amantaa horataniif ta'uu fi qabaa jedhan. Talaalichi osoo hin qophaa'in ammas ji'oota lakkoofsisuu kaasan. Haalli rakkisaan amma jiru cimaa fi itti dabalee hammaachaa jiraachuu dubbatan. Baayiden lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii ammuma dabalu lakkoofsi namoota wal'aansa barbaadanii fi du'anii waan dabaluuf hojii cimaa dalagamuun barbaachisaa jedhan. Itti dabaluun ji'oota dhufan osoo talaalliin hojjetamee bal'inaan tajaajilaaf hin oolin namoonni humni 200 caalaan du'uu akka malan agarsiiftuun jira jedhan. Qeeqni isaanii kun kan Tiraampiin kanaan dura talaallii COVID-19 irratti dubbataniin wal faalleessa. Fulbaana keessa Tiraampi amma dhiyootti talaallii ni qabaannaa tarii filannoo Ameerikaa dursaahu jedhanii turan. Pirezidaantiin Ameerikaa haaraa filataman Joo Baayiden karoora weerara vaayirasichaa dabalaa jiru to'achuuf oolaa jedhanii karoora baafatan. Maddi oduu kanaa BBC. Yeroo aangoon torbaanotaan lakkaa'amu isaaf hafetti Doonaald Tiraamp ministeera raayyaa ittisa isaa ari'aniiti jiran. Guutuu gabaasa kanaaf Muhammad Abdusalaam akka ta'an isiniif dhiyeessa. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp ergaa Tiwiitara irratti maxxansaniin ministeera raayyaa ittisa biyyaa Maark Ispeer aangoorraa kaasuu beeksisan. Maxxansa isaanii kanaan hoogganaa giddugalaa duraa farra shororkeessummaa biyyaalessaa kan turan Kiristoofer Miiller hatattamaan aangoo sana akka qabaatanillee ibsan. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Ispeerii fi Tiraamp erga yeroo dhiyootti addabaabaayii irratti osoo hin hafin walitti bu'aniiru. Tiraamp hanga yoonaatti bu'aa filannoo morkataan isaanii Joo Baayiden injifachuun ibsamaa jiru hin fudhan. Numaayyuu filannichi kutaa biyya tokko keessatti hatameeraa jechuun himata isaanii mana murtiitti dhiyeessanii jiru. Filatamaan haaromni White House galuuf torbanootni yeroo hafanitti Tiraamp aanga'aa buusanii haaraa muuduun waan haaraa ta'eera. Guyyaa wiixataa Tiraamp ari'amuu Ispeer ibsanii osoo hedduu hin turin muudamaan haaraa Miiller waajjira muummee ittisa biyyaa kan Peentaagoon yoo seenuun mul'ataniiru. Duraan loltuu humna addaa kan ta'e Miiller aangoo isaanii kan farra shororkeessummaa qabaachuun dura mana maree nageenyaa biyyaalessaa Tiraamp ijaaran keessa turan. Ispeer xalayaa aangoo gadhiisuu isaanii ibsu irratti miseensota humna waraanaa galateeffatanii ji'oota 18 aangoorra turan keessatti hojii hojjetaniin kan boonan ta'uu himan. Biyya koo kaniin tajaajilaa ture heeraaf wabii dhaabbachuun murtee kanaan kaasuuf murteessitee naan fudhadhaa jedhaniiru. Abyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Nansi Peelosii murtee Tiraamp kanaan mormaniiru. Tasa Ispeeriin ari'uun pirezidaantii Tiraamp turtii isaa guyyoota hafanii keessatti dimokiraasii Ameerikaa fi addunyaa irratti balaa uumaa darbuuf fedha qabaniif agarsiiftuu nama jeequudha jedhan. Ispeer pirezidaantii Tiraamp waliin kan wal dhaban ajjechaa nama gurraachaa Joorji Floyd hordofee mormii jabaa dhalateef White House loltuu hedduu bobbaasuu hordofee mormii jabaa Floyd harka poolisii adiitti ajjeefamuu hordofee dhalatee Tiraamp humna loltuun gadi qabuuf yaadatanii turan. Hoogganaan ittisa biyyaa Ispeer gama isaaniin loltoota ittisa biyyaa mormii kana akka dhaabsisan bobbaasuun sirrii mitii jechuun isaanii Tiraamp mufachiiseera. Taatee sanaan duuba Tiraamp hoogganaa kana akka ari'achuu danda'an shakkamaa ture. Ta'us murtee isaanii kaleessa maaliif Ispeer aangoorraa akka ari'aman Tiraamp hin ibsine. Ispeer ejjennoo Tiraamp naatoo irratti qaban irrattis waliigaluu akka hin dandeenye ibsanii turan. Torbee darbe miidiyaaf ibsa kennanii turaniin White House waliin hariiroon qaban gaarii ta'uu baatus aangoo gadhiisuun garuu yaada sirriidha jedhanii akka hin yaadne himanii turan. Nama yaada hoogganaa isaanii didan miti jedhamuun qeeqamu. Kanumarraa kan ka'e Tiraamp mataan isaanii maqaa qoosaa Yespeer jedhamuun waamuu jedhama. Ispeer komii isaan irratti ka'e kanaan dogoggora jedhaniiru. Tiraamp bara aangoo isaanii aangoota hedduu yoo ari'amuu isaanii immoo kan ibsan gama tiwutarirraa ture jedha. Qorattoonni Awustiraaliyaa buqqee mataa umrii waggaa miliyoona 2 qabu kan Afrikaa Kibbaatii argannee jirra jechuudhaan dubbataniiti jiran. Guutuu gabaasa kanaatiif Muhammad Abdusalaam akka ta'an isiniif dhiyeessa.
buqqeen mataa waggaa miliyoona 2 argame kan durbii ilma namaatii jedhame. Qorattoonni Awustiraaliyaa buqqeen mataa umrii waggaa miliyoona 2 qabu kan Afrikaa kibbaatti argatan achii dhuftee dhala namaa irratti hubannoo haaraa dabalaa jedhan. Buqqeen mataa dhiiraa argame kan gosa Paranthropus robustus jedhamu yoo ta'u hortee eessumaa fi adaadaa gosa Homo erectus akka ta'e ibsameera. Homo erectus ammoo hortee dhala namaa isa ammayyaa kan waliin kallattiin wal fakkaataa jedhama. Gosootni lameen kun yeroo wal fakkaatutti lubbuun jiraachaa turanii Paranthropus robustus dursee addunyaarraa dhabameeraa jedhamee amanama. Argannoo alana kanaan qorattoonni argannoo dinqiidhaa jedhaniiru. Hambaa kanaan dura argamaa ture ilkaan asiis achittis argamu ture. Waan akkanaa yeroo hedduu hin argamu carroomneerraa jedhan Dr. Angelina Leese. Qorattoonni kunniin Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornitti yuunivarsiitii argamu Laatroobee jedhamurraa kan dhufan yoo ta'u bakka qorattoonni arkeoloojii Diriimooleen jedhamu dhiyeenya magaalaa Johannesburgitti buqqee mataa kanaa bara 2018 argatan. Naannoodhuma kanarraa osoo hin fagaatin bara 2015tti buqqee mataa daa'imaa kan gartuu Homo erectus argamee ture. Qorattoonni kunniin waggoota darbanitti argannoo isaanii xiinxala ergaa turanii booda bu'aa qorannoo isaanii barruu Nature Ecology and Evolution jedhu irratti haaraa maxxansaniiru. Waggoota hedduuf dura gartuuleen dhala namaa amma jiru waliin wal fakkaataan sadi yeroo wal fakkaataatti Afrikaa kibbaa keessa jiraachaa akka turan ni amanama. Qorataan garee kanaa Maartiin akka jedhanitti gosti Paranthropus robustus ilkaan gurguddaa fi sammuu xiqqoo akka qaban yoo ta'u Homo erectus ammoo sammuu guddaa fi ilkaan xixiqqoo qabu jedha. Warri robustus biqiloota akka dinnichaa akka sooratan ni amanama. Qorattoonni kun haalli qilleensa jiidhaa qabu kan sababa jijjiirama qilleensaan dhufe hanqina gosa nyaataa isaan sooratanii fiduu hin ooluu jedhu. Homo erectus ammoo ilkaan isaanii xixiqqoo biqilootaas foonis soorataa akka turan tilmaamu qorattoonni. Gosootni adda addaa lamaan kun qorannoo jijjiirama suuta dhala namaa keessatti bakka walirraa adda qabu jedhu Dr. Leeseen. Gosoota dorgomaa turan keessaa achii dhufteen keenya kan injifatee bahe ta'a. Hambaalee argannerraa waggaa miliyoonota 2 dura Paranthropus robustus Homo erectus caalaa gosa heddumminaan turedha jedhama. Tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun irraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hangoo labamuta hangoo dubraatiin walitti deebinti nagaan nuuf tura.